Ishee nama waaqayyo waan hundumaa dura inni yeroo kana nuu kenne gooftaan eebbifamu. Gara affeerraa keenya waamicha keenya kabajanii gara waltajjii kanaatti baga nagaan dhuftan. Kanatti aansuun gaaffii qabna. Mee erga iddoo kana dhuftanii kaastanii waan taajjabdan, waan itti gadditanis, waan itti gammaddanis yoo jiraate yaada akka nuuf kaastan barbaanna. Tole nama waaqayyoo si haa eebbisu. Yeroo kan nama kennu waaqayyoodha. Yeroo bareeda kan immoo yeroo kana waaqayyo kan inni nuu laatee fi waan hundumaa irratti akka sagalateeffannu dura yaada bal'aa kaasteetta. Nuyi lafa dhaqnu hundumaatti waan nuyi goonuu fi wanti nuti irraa hirmaannu waan ulfina waaqayyoo mul'isudha. Bakka bashannanaa kana innaa dhufnu baay'ee keessi keenyatti boqate. Sababiin keessi keenyatti boqatuuf immoo akkuma argitu kana gaarreeniif galaana akkas bareedu bakka bareedaa kana waaqayyootu kenne jechuudha. Kennaa waaqayyootu inni kuni isa kanaaf waaqayyo yeroo hundumaa galata qaba. Wanti waaqayyoon galateeffatu immoo uumama hundumaati. Roomee 8:19 irratti uumamni hundinuu mul'achuu ijoollee waaqayyoo dhimmanii eeggachaa jiru. Lafa kana dhufuu keenya waaqayyo qilleensa kanaafis naannoo kanaafis waan jiruuf nagaa akka kenne nan amana. Kanatti dabalee kan hin jedhu bakki bashannanaa kuni bakka adda ta'e baay'ee iddoo miidhagaa fi iddoo bareedaadha. Akkuma kana wantoonni badaa ta'an illee kan hin jirre. Wantoonni amala badaa qaban akka hin jirre waan gaariin iddoo jirudha. Kanaaf waaqayyoon hin galateeffanna. Akkuma kana kiristaanonni lafa garaagaraa jiran yookiin immoo biyya garaagaraa jiran yeroo furatanii dhufanii iddoo kanatti waaqayyoon galateeffatanii sammuu isaanii haaromsanii deebi'uuf iddoo guddaadha. Kanaaf yeroo baay'ee nuyi hawaasni keenya gara biraa jiraannu yerootti sammuun keenya waa refresh godhu yookiin waa jijjiiruudhaaf yeroo baay'ee haalota kana fayyadamuu dhiisuun miidhaa qaba jechuudha. Kanaaf yeroo kana waaqayyo nu kenneera garuu waa tokko hin jedhaanii lafa kana irratti haala kanaan dhufneerra. Waaqayyo immoo haala hundumaa jijjiiree boru miidiyaa bal'aadhaan qabannee akka lafa kana dhufnu nan beeka. Isa kana waaqayyo nu gargaara. Miidiyaa hafuura banne irratti iddoo kanatti dhufnee erga gurguddaa biyya Bishooftootiif akka qabnu waaqayyo isa kana milkaa'insa nuu godha. Waa tokko nan jedha waaqayyo hidhaa biyya kanarraa akka inni hiiku hidhaa galaana kana keessa jiru waan hamaa galaana kana keessa jiru waaqayyo akka ajjeesu qilleensa kana nagaa akka godhu biyya kana nagaa akka godhu qilleensi biyya Bishooftuu xuraa'ummaarraa bilisa akka baatu humna dhiiga Yesuusiin haa ta'u jedheera. Eebbifame nama waaqayyo. Isinis galata guddaa. Atis eebbifame. Gaaffiiwwan lamaa tokko naafee jira. Gabaabsitee akkanaaf deebiftuun barbaada. Innis namoonni tokko tokko jireenyaaf hiika yeroo kennan nyaatanii dhugnaan, uffannaan, baanii gallaan, lafa namni oolu oollaan jireenya kanumaafan uumame. Kanaaf amman jirutti nyaadhee amman jirutti dhugee waan foon koo barbaadu waan foon kootiif barbaachisu amman danda'een guutee darbinaan jireenyi kanuma jedhu. Mee ati nama waaqayyoo akka keetti siif jireenyi maalidha? Waaqayyoo akkuma nyaattee dhudduuf akka uffattuuf kanuma duwwaa bara lakkooftee akkuma mootu saalaa akka dabartuuf moo kaayyoo itti gara biyya lafaa kanaa si fideef ajandaawwan qabattee gara biyya lafaa kanaa dhuftee qabda ati akka keetti? Waan namoonni irraa baratan otoo lafa nuu keessee nutti tolaa. Mee kana irratti maal jetta? Tole waaqayyoo si haa eebbisu. Ajandaan guddaan waaqayyoo lafa kanarra nu kaa'ee fi macaafni qulqulluu wangeela Yohaannis 3:16 akkan jedha. Waaqayyo abbaan tokkicha ilma isaa amma kennutti biyya lafaa jaallate tokkicha. Inni kuni namni hundinuu haa jiraatu malee abaduu miti jedha. Kaayyoon ilmi waaqayyo lafarra dhufeef kuni adaraan kun irraa anaaf isin harka jira. Inni kun immoo jechuun nuyi kan nuyi jiraannu
biddeen nyaachuu, gamoo gaarii qabaachuu, konkolaataa qabaachuu, jireenya irraa afaan lafa kanarraa jiraanne darbuuni inni kun kennaa namni kamuu qabudha. Yookiin immoo namni hojjete kamuu isa kana bira ga'uu danda'a jechuudha. Waaqayyo garuu kaayyoon inni uumama jirurraa nama adda godhee bifa fakkaatti isaa godhee nuyi biddeen nyaannee bishaan dhugnee uffannee waan gaarii keessa jiraannee darbuu qofa miti. Inni kun namoota kaayyoo hin qabne jedhee nanii kan. Nuti argannus dhabnus nuyi lafa kanarra kan nuyi jiraannuuf ergama waaqayyo nutti kenne kana jechuunis Iyyasuus Kiristoos biyya lafarra naa ture hojii gurguddaa hojjetee akkuma samiitti ol bahe har'a adaraan kun anaaf isin harka jira. Isa kana dhaloota hundumaa bira geenye dhaloota dukkana keessaa gara ifa waaqayyo isa dinqisiisaatti fiduudha. Kana biratti immoo namoonni jireenya isa lafa kanarra waggaa 70-80 jiraatamu otoo hin taane jireenya du'aa garasitti jiru. Jireenya mootummaa waaqayyoo jiraachuudhaaf har'a waan gaarii bu'uura keenye darbuu akka dandeenyudha. Inni kun immoo maanni sagalee waaqayyoo kana dhaloota hundumaa biraan ga'u akka nuti qabnudha. Kaayyoon nuyi lafarratti ergama waaqayyoo galmaan ga'uuf. Ishee waaqayyoo si eebbisu. Waan gaarii irraa baradhe akkanuma hordoftoonni keenyallee akka waan gaarii irraa baratan abdiin qaba. Nuun buddeena nyaannee darbuuf duwwaatu hin ta'inii ergama waaqayyoo isa guddaa adaraa Yesuus Kiristoosiin galmaan ga'uudhaaf gara biyya lafaa kanaa akka dhufne nuun warra adaraa guddaa baatan ergama guddaaf deeman akka taane dubbattee gooftaan si haa eebbisu. Inni dhuma yeroon keenyas dhuma waan jiruuf yeroo gaabaa kanatti fayyadamtee kanatti naaf deebistu saatii ammaa kana yookaan yeroo ammaa kana waldaan kiristaanaa baay'ee babal'ateera. Balbalaan ta'uutti deema. Amma waldaan kiristaanaa babal'atee amma raajonni baay'atan amma sana mootummaan Kiristoos lallabamaa jira. Amma raajonni baay'atan yookaan amma waldaan kiristaanaa baay'ate dhaloonni dhugaa hubachuu qaban hubachaa jiru. Fayyadamoodha moo miidhamoodha dhaloonni har'aa. Ati immoo akka keetti akka nama waaqayyoo tokkotti akka hojjetaa wangeelaatti yaada maal qabdamee paastar kanarratti yaada gabaabaa nuuf kaa'ee darbe. Tole waaqayyo si eebbisu. Inni kunis gaaffii yeroo isa ariifataa yookiin immoo gaaffii yerooti. Akkuma ati kaastee har'a waldaan kiristaanaa mana manarra darbee suuqii yookiin immoo akkuma mana baatee mi'a bareeda tokko filtee bittuu ta'eera jechuudha. Yeroo ammaa kan inni akka nama waaqayyo tokkotti ofirraa ka'ee wanti nani jedhu tokko yaanni waaqayyo inni dhugaan lallabamaa jira. Ergaan waaqayyo inni dhugaan dhaloota irra ga'a jechuudhaaf iddoo hundumaatti jedhee ni gosa kana. Maaliif ani ni yoo jettani har'a iddoo baay'eetti namoonni waamicha hin qabnes namoonni waamicha qabanis akkuma argan fiigatu. Maalirraa kaaseetu yoo jenne garaagartummaa wayii wanti daangaatti godhamu sun cabeera yeroo ammaa kana. Namoonni waamicha hin qabne wanti kun karaa daandii itti waa argatan godhataniiru. Namoonni baay'een hojii yeroodhaaf godhataniiru. Hojii wangeelaa kana yeroodhaaf ittiin jiraachuu ennaan siin jedhu har'uma ittiin jiraatanii darbuudhaan. Inni kun garuu waan sirrii fi waan qulqullina hin qabnedha. Namni tokko waamichi yeroo kamiyyuu gatii si baasisa. Waamichi gatii si kaffalchiisu kaffaltee keessa darbuudhaaf yoo waamicha qabatte. Har'a nuyi miidiyaa dhaga'amu irratti iddoo garaagaraatti iddoo arginutti wanta badaa fi waan fokkisaadhaarra kan hojjetaman waldaa kiristaanaa keessa. Dhaloonni illee gara mootummaa waaqayyoo kan yookiin gara waldaa kiristaanaa dhufuu caala kan baqatantu caalaadha. Maalirraa kaaseetu hojjettani? Waldaan kiristaanaa kan dhaaboon ishiidhaa kenname inni guddaan dhaloota dhiibbaadhaan gara mootummaa waaqayyootti qajeelchu ture. Har'a garuu dhiibbaa gochaa jiru waldaan kiristaanaa. Maalirraa kaaseetu yoo jettani namoonni hojii waaqayyo itti kenname kanaaf amanamummaa dhabuudha. Namoonni kaleessa macaafarratti darbanii aarsaa guddaa kaffalanii darbanii
gatii guddaa baasanidha. Har'a dhaloonni si'anaa garuu ana dabalatee gatii baasuun barbaadu. Namoonni baay'een